Mariin biyyaalessaa eegalame kun furmaata fidamoo Oromiyaa diiguudhaaf shira xaxame. Finfinnee fi Dirree Dhawaa Oromoo irraa fudhatanii sirna federaalaa diiguudhaaf aggamameetti jira jechuudhaan hayyoonnii fi qabsaa'onni Oromoo akeekkachiisa cimaa dabarsan. Viidiyoo kana laayikii fi sheer godhaa hanga xumuraatti daawwadhaa dhugaa jiru ni hubattan. Waltajjii marii miidiyaan OMN qopheesse irratti hirmaachuudhaan ergaa kan dabarsan hayyoota gameeyyii kana qabsaa'aa Xaabdiitii fi Piroofeesar Asaffaa Jaalataa akka jedhanitti akeekni paartii badhaadhinaa faayidaa uummata Oromootiif osoo hin taane injifannoo qabsoo bara dheeraatiin dhufee mulquudhaan sirna moofaa deebisuudha. Qabsooytuun hangafa aadde Saamiyaa Osmaanis dhimma Oromiyaatii fi magaalota Oromoo irratti warra dantaa Oromoo jibbuutu mari'achaa jira jechuun saaxilaniiti jiru. Piroofeesar Asfaw Bayyanaatii fi Jamaal Ganamoo gama isaaniitiin adeemsi kun Finfinnee fi Dirree Dhawaa tuttuquudhaan madaa Oromoo akka tuttuqaa jiruu fi xiyyeeffannoon isaatis magaalota Oromoo irraa fudhachuu akka ta'e ibsan. Gaaffiin Oromoo tokkolleen ajandaa kana keessa hin jiru. Dabalataanis Piroofeesar Mohaammed Abbaa Jabal akka saaxilanitti gaaffii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisuu jiru dhiibanii ukkaamsuudhaaf afaanota biroo ulaagaa hin guunne waliin walitti makuun shira xaxamaa jirudha jedhan. Tuboo balaa kana akkamitti qolachuun danda'ama? Dr. Jamaal Heebanuutii fi yeroon geesseen furmaata tokko qofa kaan diinaatu Oromoo irra jira. Dr. Jamaal warri Oromiyaa rakkoo Itoophiyaatti jedhan nurratti aggaamanitti jiru jedhan. Yeroon geesseen gama isaatiin waggoota 8 darban karaan qabsoo keenyaa burjaaja'uun balaa kanaaf nu saaxileetti jira jedhan. Amma garuu Oromoon ulaa cufatee gara tokkummaa isaatti deebi'ee dhimma ofii irratti waliin mari'achuu qaba jechuudhaan dhaamaniiti jiru. Yaada hayyootaatii fi qabsaa'ota kanaa ni deeggartanii. Mariin biyyaalessaa kun dhugumaan Oromiyaa fi Oromoo dadhabsiisuudhaaf kan jaaramedha jettammoo furmaata fida jettan. Yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa. Mootummaan Itoophiyaa mariin biyyaalessaa xumura irra geetti jira. Rakkoo biyyattii ni fura ja'us paartiileen siyaasaa Oromoo gurguddoon garuu qeeqa cimaa dhiyeessaatti jiru. Koongireesiin Federaalawaa Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo ABO WBOn marii kana keessaa maaliif of baasan? Sodaan isaanii guddaan maali? Viidiyoo kana laayikii fi sheer godhaa hanga xumuraatti nu faana turaa. KFO'n marii kana akka ittiin hirmaanne ifatti beeksisee jira. Dura taa'aa itti aanaan paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuu mariin kun warra duraanuu waliif galan jechuudhaanis kaabinee mootummaa gidduutti gaggeeffamaatti jira jedhan. Akka KFO'n jedhutti mariin dhugaa qaamolee wal dhabdee qaban hirmaachisuu qaba. Obbo Mulaatuun falmii cimaa dhiyeessaniin jaarsi araaraa qaama walabaa ta'uu qaba. Mootummaan ofii isaatiin koomishinara filatee kottaa mareedhaa jechuun fudhatama hin qabu jedhan. Sodaan biraa guddaan ammoo fooyya'insi heera mootummaa yaadamaa jiru mirga uummata Oromoo laaffisuu fi magaalota akka Finfinneetii fi Dirree Dhawaa Oromiyaa jalaa baasuudhaaf yaalama sodaa jedhudha. Gama biraatiin gareen hidhatee mootummaa waliin lolaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo ABO WBOn ibsa baaseen adeemsa marii kana guutumaan guututti mormeetti jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhutti waltajjii marii kun dantaa Oromoo kan kabachiisu osoo hin taane diraamaa sirna pirezidaantummaa fiduutii fi mootummaa naannolee dadhabsiisuudhaaf hojjetamaa jiru. Akkasumas Oromiyaa qoqqooduu fi magaalota gurguddoo adda baasuudhaaf kan yaadame ta'uu eere. Maricha irratti kan hirmaachaa jiru kaadiroota mootummaatti malee bakka bu'oota uummataatii miti jechuudhaan mormi isaa ibseeti jira. Mootummaa federaalaatii fi koomishiniin marii biyyaalessaa himataawwan kana ni haalu. Koomishinichi akka of ibsutti kaayyoon isaa mootummaa deeggaruu osoo hin taane waliigaltee biyyaalessaa ijaaruudha. Koomishinarri olaanaan Piroofeesar Masfin Araayaa akka jedhanitti gareewwan hidhatan hirmaachisuudhaaf balballi marii yeroo hunda banaadha. Waamichinis godhameeti jira. Akkasumas mootummaan federaalaa heera jijjiiruudhaaf karoora dhokataa qaba yaada jiruuf ragaa qabatamaa hin qabu jechuun deebii kennaniiti jiru. Xiinxaltoonni siyaasaa milkaa'inni marii kana hirmaannaa qaamolee siyaasaa hundaatii fi amanamummaa adeemsichaatti irratti hundaa'aa jiru. Isinoo maal jettan? Mariin biyyaalessaa kun qaamolee siyaasaa ijoo fi hidhattoota malee nagaa waaraa fiduu ni danda'a. Magaalota gurguddoo sadeenii Finfinnee, Dirree Dhawaatii fi Jijjigaa ilaalchisee uummanni Oromoo gaaffii akkamiitti qaba? Koomishiniin marii biyyaalessaa hoo adeemsa marii isaatiin furmaata maaliifaa dhiyeesse? Har'a qabxiiwwan ijoo kana bifa salphaa ta'een isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Jalqaba irratti dhimma Finfinnee haa ilaallu. Uummanni Oromoo Finfinneen seeraanis ta'ee seenaadhaan dachee Oromooti. Kanaafis saffisaan Oromiyaa jalatti buluu qabdi jedhee gaafata. Dabalataanis daangaan magaalattii inni seeraan ala hektaara 54,000 irraa gara qabiyyee ganamaa hektaara 23,000tti deebi'ee lafti hafee shaggaritti akka makamu gaafata. Akkasumas moggaasni iddoowwanii gara maqaa ganamaatti akka deebi'u afaan Oromoo afaan hojii akka ta'uu fi kaffaltii yookaan faayidaan addaa Oromiyaan argattu akka kabajamu barbaada. Gama koomishinii marii biyyaalessaatiin ammoo Finfinnee filannoon afran dhiyaatanii jiru. Magaalaa ofiin of bulchitu qaama federaalaa naannoo walabaa yookaan qaama Oromiyaa ta'uu dhimmi afaanii maqaanii fi faayidaan addaatis mariidhaaf dhiyaatetti jira. Itti aansuudhaan gara Dirree Dhawaatti yeroo ceenu uummanni Oromoo magaalattiin dachee Oromoo waan taateef Oromiyaa jalatti akka deebituu fi afaan Oromoo afaan hojii waajjiraalee mootummaa akka ta'u gaafata. Dhimmi Dirree Dhawaa naannoo Somaalee kallattiin hin ilaallatu jechuunis ni falma. Koomishinichi gama isaatiin magaalaa Dirree Dhawaatiif filannoo 3 mariidhaaf dhiyeessee jira. Filannoon sadeenis magaalaa ofiin of bulchitu qaama mootummaa federaalaa yookaan mootummaa naannoo walabaa ta'uu kan jedhudha. Gaaffiin sadaffaan
dhimma magaalaa Jijjigaati. Akka uummanni Oromoo jirutti Jijjigaan dachee Oromooti. Yeroo ce'umsaa bara 1983 naannoon Somaalee hamma godeetti misooma bu'uuraa guuttattutti Jijjigaa yeroodhaaf teessoo akka taatuuf hayyamamee fiti ture jam. Haa ta'u malee naannoon Somaalee carraa kanaan fayyadamuun hafuu isaa ibsa. Kanaafuu Oromoon Jijjigaanis gara Oromiyaatti akka deebituuf afaan hojii isheetis afaan Oromoo akka ta'u gaafata. Dhimma Jijjigaa irratti garuu Koomishinii Marii Biyyaalessaa hangammaa waan jedhe tokko illee hin qabu. Walumaa galatti qaamoleen hundinuu marii biyyaalessaa kana irratti hayni Oromoo deebi'uu qaba jedhu. Odeeffannoo kana qooduudhaan hubannoo hawaasaa gabbisnu. Adeemsi marii biyyaalessaa mootummaan gaggeessaa jiru furmaatamu yakka siyaasaati. ABO'n ibsaa tattamaa baaseen waltajjiin kun Oromiyaa bittinsuuf aangoo biyya Ahmad cimsuudhaaf kan qophaa'e jechuun cimsee balaaleffate. Akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Ibsa haarii ajajni olaanaa ABO dhimma marii biyyaalessaatti irratti baasee qabannee dhiyaanetti jira. Viidiyoo kana laayikii fi sheer godhuudhaan hanga xumuraatti nu faana tura. Ajajni olaanaa ABO ibsa kanaan adeemsi marii biyyaalessaatii fi fooyya'insa heeraa gaggeeffamaa jiru gaaffii uummataa furuu osoo hin taane dantaa Oromoo qancarsuudhaaf kan yaadame jedhee jira. Ibsichi akka jedhutti diraamaan siyaasaa kun kaayyoo ijoo lama qaba. Tokkoffaa muummee ministeera Abiyyi Ahmad pirezidaantii godhuudhaan aangoo isaa dhuma hin qabneef cimsuudha. Kan lammaffaa immoo Oromiyaa godinatti qoodanii bittinsuu fi magaalaawwan gurguddoo akka Finfinneetii fi Dirree Dhawaa Oromiyaa jalaa baasuudha. ABO'n dhimma magaalaawwanii kana irratti dhaamsa cimaa dabarseeti jira. Finfinnee fi Dirree Dhawaan sarara diimaa Oromooti. Dhiigaan kan ijaarame dhiigaan kan tiifamudha jechuudhaan jala mureetti jira. Rakkoo biyyattii furuudhaaf waraanni dhaabbatee mariin hunda hammate gaggeeffamuu qaba kan jedhe ibsi kun koomishiinaroonnii fi namoonni adeemsa marii kanaaf dhamaan itti gaafatamummaa seeraatii fi seenaa jala akka hin baane akeekkachiiseeti jira. Dhimma kanarratti isinoo yaadni keessan maali? Mariin mootummaan qopheesse kun dhugaan rakkoo biyyattii ni fura jettanii yaaddanii? Yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa. Oduuwwan bilisaa fi dhugaa irratti hundaa'an argachuudhaaf peejii kana foloo godhuudhaan viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa. Nagaatti nuuf tura.